jirtu obboleeyyan koo ilmaan booranaa fi bareentumaa kan tokkichi isaanii akkakuma hin gungumu lallabeetan isinitti hima baay'ee takkaan jajjabeessanii galatoomaa jechumaa fi teessan tana rabbitti ol kanneeti yaa rabbii hooyaa mootii naaf boonsi na boonsee sabni oromooti. Hay baba reediyoon kalee sii bitee maaliif cabsite? Akka malee na aarseetiin cabse. Akkamis aarse reediyoo haariyaami kanii kalee sii bite? Reediyoo makiyya kun reediyoo Itoophiyaati jennaaniin digaaraan dhiyoo cabse. Biroo meeggu takka mana seeni obboleessa kee yuuyyaan ayaame. Amma xiqqoo dura micciyoon bareeduun takka dhuftee yaamtee wajja kutan eega jimseenee siksipaak paase kana dhalaan joonsiinaa jettee jalan maraattee barana. Ati teessee osoo jiqilfattee qamaatuu dhiirtii jimseente siksipaak paastee si caalte. Amma dhalaan hundi jalan maraattee joonsiinaa jette. Amma inni tafadhu maratee fuudha ati usii qame. Dhalaan isa jaalattee jala deemti si fakkaate abadan never numan jaalanneen isa akka boodigaardii laalaniin. Dhalaan siksikaar malee siksipaak hin jaalattu adeero gaafa hamakiinaa qabu harkatte joonsiinaa keessan darbitee gaabbinaa seenti. Joonsiinaa keessan gaafa hamakiinaa qabu dhufee intala inni jala deemu naqate gaabbinaa eegi akkan dhuyne barakiinaa. Yaa Fattaah yaa Razaaqiin maaluma ta'ee na yaame yaaboo khayr wa khayraati. Oh my god maal taate saahibii maaltu akkatti kitfoosi godhee si caccabse. Arraan tana michiyyoo bareedduu dhaabbattu takka harkeetiin irraa if qabuu dadhabee automaatikaalii dhaqee dhungoo gixxim irraa kaasee isinis habala billic narraa kaastee garaan gala lakkaa jaalalleessii hojii dhaabbasi jetti. Wayin arkee jaalalleessiitis qabee gaw gaa na godhee na qollofee mangaagaa ani lafa sii kufee sii gaggabe gaa. Ati dhalaa agarraan ijaa gurran qabdu gaa yaa qorroffee mataa dhagaa goggogaa. Kan nama gaddisiisu ciqileen itti ciqilfattee qamaatu si goddaamte akkami qamaata. Kookaa fi jimaa waliin daayitee juus naa goota gaa hangaan fayyuu jimaaniin dhugaa. Argee humaa eegaa horii taate jaalalti nama rabbii malee namni ni jijjiiramaa humaa. Boos yeroo hedduu sii sirba kana sirbuun si dhagayaa hedduu jaalattaa maali yaadannootti qabdaa? Dubbiitu dubbii dhugaatii bar gaafaan miskiina zeeroo ture kan namni xiqqaa guddaan miskiinummaa kee ilaalee na dheessuun itti yaadadha. Firri keetilleen gaafas si dheessuu ture jechuudha boos. Gaafa rakkoo firri keetilleen si dheessa rabbi malee. Firri amma jiru fira rakkoo wal ilaalu ha gaafa du'an akka biyyeetti bahee booyaa wal awwaalu osoo lubbuun jirtuu yoo rakkattee dhufee si ilaalu. Dhugaa baay'ee takka nama gaddisiisa boos yeroo rakkattee fira takkallee finaa dhabdee gaafa si ballatte fira hedduu harkatte. Dhugaa keeti akka ammaatti fira baay'ee kanan qabu gaafa rakkadheessan immoo kiniina qarshanii takkaan nama naa bitu dhabe kaniin agabu mana keessa rafu. Dhugaa keeti boos rabbi malee namni ni jijjiirama. Gaafa rakkatte rabbi malee namni hundi si dheessa mana kiyya keessa wanti nyaadhamu dhabamnaan hantuutni mana kiyya garuu turelleen ramadaan kadiin jaaloo jaalalleeshin naan jee godaane nagayatti. Maal taatee dhuftee dubbadhu? Poolis eda hattuun natti hin hambisne waan hin qabu hunda akka jirutti muxxuggootee fudhattee girgiddaa qofa na hambiste. Wanni takkallee manatti siin hafne. Wanni takka naaf hin hafneen siin jechaa jira silaa kofoo takkittiin uffadhee rafeetu hafa sanillee narraa baastee qoqqorroos mana gubbaa akka jirtu buqqaastee kutte. Ganama aduun abbaateetu lafaa na kaasee faazirfaantiin ni fagare. Maali ati dila kanaan ni duute hanga kofoo sirra jirtu sirraa baasee hatu. Ani hirriibaan hammaadha takka rafu balaan feete buutu hin ka'u. Mana kophaa kee galtaa? Duraan kophaan gala abbaa kiyyaatu obboleessa keetii haadhaan addaa jeetii mucaa gawwaa doofaa takkana fidee wajji galla. Inni hoo dammaqee waan agareen qabu halkan awwaan takkaan na dhibeeni. TV, firija, huccuutiyya meeshaan manaa takka nafne garuu huccuu isaa qofaa hafe huccuun isaa akkamitti hafuu dandeesse? Duuba ati isa gaafattee dubbiin tun akkamitti ta'uu dandeesseete? Anaaf inni Israa'elii fi Filisteeni waliin dubbisnu saniifin akka isin gaafattaniif as wajji dhufne. Eegaas dhufee jiraate ati guta qabee inni haaseenu isaan dubbisa amma. Amma gaafiin si gaafadhu sirriitti naa deebisi. Eda galgala hattuu mana seente argite moo hin argine? Huccuun teetuu akkamitti hafuu dandeesse meeshaan biraa hundi hatamte? Hattuu mana seente argeetiin jira. Huccuu tiyyaas isumaatu naa dhiise. Akkamitti? Hirriibaa dammaqeetiin isaa huccuu guuru jiru arkee inninis na arkee rifate suuta dhaqeetiin antiyyan tuqin malee tabiraan nan galchuun jeen. Akkas taatu taa'ii na laali ol qabeetiin si garsiisa tatee taate noo je'ii tateen tahin yes je'ii nan jee akkasittiin taa'ee gizee ol qabee na garsiise tiyya
noon ja'an naaf dhiisa. Taan immoo yasin ja'an ni fudhata. Akkasitti taniin noo jeen hunda naa dhiisee taan fudhate. Akkasitti itti aanee meeshaa manaa na gaafate. Meeshaa manaa hunda yasin jeen TV, firiijaa hunda meeshaa manaa osoo takkan hambisin akkasittiin gargaaree wajji ala gagguuree gizee fixne. Yes takkaasi hafeen jeen tamii naan jee hootu jeenitiin hofoo uffatee rafu jiru garsiisee akkasitti irraa baasee isa gaggeessee firraa rafe. Obboleessa kee dhugaa baanaa'u ati gawwaadha. Gawwaa mataa mixaaxis. Akkamitti obboleessa kee irratti waan akkanaa goota? Maan kaasiniin? Gaafa dura abbaan kiyya isa bira na fide obboleessa kee wajji wal jaaladhaa, wal gaggaaraa, wajji jiraadhaa nuun jeeti nu gorsee Ameerikaa kote. Waan abbaan kiyya akkas naan jee jecha gaaf takka qamee mirqaaneetiin huccuu isaa xurii akka jirtu gabbaasee miicee fi gibbii keessa ballisee yoggaa dhufu arkee aaree aboo huccuuti eenyu miicisin jee jeena ka'e. Biroo kiyya huccuu miti koottuu tiyaatuu saafaa keessa seenii qaamaan sirraa dhiqaan jeen. Tanumaa tana hedduu kootaan miicee haadarra ballisee arkee aaree aboo dhamaa bado'a koota mana miicanii laawundarii geessan malee jeeti koota haadarraa gabbutuuf gizee qabatu lakkaa korreentii gubbaan hafe korreentiin qabdee girgirgirgir gootee lafa darbiteen. Sambooda lafumaa ka'ee kakabala billic dirgim narraa kaasee waan mana kanaa keessa sin galchu naan jee. Tanaaf ani tana keessa nan galchu. Bro nun bayigaa maal edaa? Arra garuu fuula keetirraa gaddaan mul'ata. Maal taatee hoo? Bro waan biraatii miti jireenya singilii kanaan hifadhe kophaa jiraachuu dadhabadhe fuudhaan fedha silaa. Amata dabre yeroo akkanaa singiliin ture. Amata kana singilest haala kanaan immoo amata dhufuus singilation nomination ta'uun kan oolamu. Hiriyaan tiyya hundi fuute dhalte ilmaan qabdi ana malee naman gaddisiisu duuba. Duuba kanaaf gadditaa hakuna matata atis barana ni fuuta yookaan immoo ni duuta. Waan lama jalla. Sabtu saabit sabti yoo arra guyyaan sabtii dhagaa biroo caataraa dheenee jimaa keenya kara bulaa fudhannee mana yuuyyaa dheenee faafaa shaashaa jennee qabana. Lakki hin dhaqoani mana yuuyyaan nama tuffata. Maal si godhe? Alhada dabre osoo mana isaatti qamoo jirru tichichi mana seenee nu dararee akkasitti deemee fidhiitii fidee dhufee naan jee aboo biimbee gabbaata moo funyaan qabatta moo yoo kaateessee duuta naan jee. Dhugaa nama tuffata sitti hin hambisne duuba gabbaate moo funyaan qabatte lool. Yaa sabaa nashiidaa haaraa ajaa'ibaa kan obboleessa keenya Miftah Sabaa dhaqaatii daawwadhaa laalaa jajjabeessaa subscribe like comment itti kennaa galatooma walitti deebina. حبيبي يا رسول الله شفيعي يا خليل الله قدوتي خير خلق يا قدوتي خير خلق يا